Yoo yaa harka fuunee jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota hawwii Oroomtittiitu akka fayyaa keessanii naguma jirtu jabaattu nageenyi keessan badhaadhaa kan kun nagaan irraa fada galata waaqayyo sana gaanuuf kenname qansaa eebbifamu jecha rammoo audiyoodhaan deebi'ee dhufeen jira iddoo irratti nagaa waaqayyo isiniif baay'atu nagaa qabdan sabdii amantii guutuun qaba. Arras dhufeen jiran isin jedha hordoftoota kiyya an obboleettiin keessan hawwiini yeroowwan namni dubbatu tokko dhaga'u baay'ee qirreen na jedha eenyuyyuu yeroo wanti gadheen tokko dubbatamu ittiin tolu garuu utuu hin dubbatiniin dura nam tokkotti yaaduu qaba ture silaa'ee garummoo yaanni namaa akkuma bifa namaa tokko miti waan ta'eedhaaf yeroo dubbatu kan hin eegganne jiru yeroo dubbatanu dhiirota hunda osoo hin taane tokko gaa yeroo dubbatanu jechuudha. Ano warra biyya ormaa jiru biyya hambaa jirru kana Itoophiyaa lammummaa Itoophiyaa keessa baasanii yeroo isaan gammatan yookaan tilmaaman ilaalla jechuudha. Shamarraa biyya Arabaa yeroo isaan jedhanu bakka dangarramamaa jechuudhaani jechuuni zeeginatii keenya jijjiiruu barbaadaniiti moo akkamittidha shamarraa biyya Arabaa jedhanii kan waaman hojiidhaaf biyya ormaa dhufne malee zeeginatiin keenya yookaan lammummaan keenya Itoophiyaadha jechuudha. Sammuu paaspoortiin dorka jiru iyyuu nuuf ibsa jechuudha. Wallaalumsa moo beekumsa al tokko giraaduma nagabaana dingirgirru waan nama jedhu waan nama aarsuusa qofa yoo sun taane na akka yaada kootiitti warri yuutu sammuun isaanii beekumsa moo wallaalumsa moo beeku garuu itti yaadanii adda baafatanii kaanitu dubbatanii gaariidha. Sababiin isaayyuu Itoophiyaa ta'uun keenya beekamaadha. Lammummaa keenya qayyaruu hin dandeenyu waan ta'eedhaaf shamarraa biyya Arabaa shamarraa Itoophiyaa itti nama waamuun isinitti ulfaatamoo maalidha? Dubbiin nama tokko baay'ee nama aarsaa nama hunda jechuu osoo hin taane egaa jiru tokko kan akkas jedhanii dubbatanu yeroo sana dhugaan baay'ee na aarsa maaliif shamarraa Itoophiyaa waan taaneef shamarraa Itoophiyaa yoo jedhan maaltu irratame shamarraa biyya Arabaa jaratu kan biyya Arabaa nu godhemu ana haasaa keessan sirreeffadhaa warri zimmettanii utuutti yaadiin dubbattan jechuun barbaada akka kootti qirri waan nama jedhuudhaaf itti yaada akka dubbadhaa jechuun barbaada warra akka jettanii shamarraa waamtanu